yana masatola ba. Hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Si waaqeffanna keessi keenya. Hafuura Waaqayyoo keessi keenya si waaqeffata. Nu wajjin taatee si argineerra. Nu gargaartee si argineerra. Hirkoo nu taatee si argineerra. Gaa'u nu taatee si argineerra. Nu oolchiteettaa gooftaa. Kiichi nun arganne. Irra dabarree ilma Waaqayyoo. Ceenee dhaabbanneerra. Kufichi nun arganne nu kuffisne. Darbinee har'a geenyeerra. Ceenee har'a geenyeerra. Abbaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Mootii ulfina maqaan kee haa eebbifamu. Waaqeffatu waaqarratti. Lafarratti waaqeffami. Guddaadhaati, jabaadhaati, beekaadhaati, dandaadhaati Yesuus. Eenyu kan akka Waaqayyoo, kan akka Waaqayyoo, kan akka Waaqayyoo. Ela baba basela bagayana masatura. Injiru kan akka Waaqayyoo ganama kana labsame. Mana keessan irratti jireenya keessan irratti kan akka Waaqayyoo si wajjin teenyu obbolees. Waaqayyoo si wajjin taanaan arrageesse. Dabartee kana tarrageesse. Waaqayyoo gara kee gorraan. Waaqayyoo gara koo gorraan. Waaqayyoo harka keenya kennaan. Kan nu balleessu baay'ee ture. Kan karaatti nu hambisuuf yaadu baay'ee ture. Seetanni karoora sagantaa baay'ee qaba ture. Du'a qopheessee, kufaatii qopheessee, salphina qopheessee dabarree har'a geenye jirra. Yesuus keessatti eegamnee jirra. Darbinee jirra. Yesuus keessatti laamama seela bagayya sheeka laabara bagayya nama sotola. Oh Yesuus jirra si keessatti eegamne. Jirra arras keenyerra hin geenya borisi inni wajjin jiru sandumaa danda'uudha isa hundumaa qabu sandumaa gararraa jiru ilma Waaqayyoo isa guddaa isa du'ee du'aa kee isa mirgabbaa jiru isa deebi'ee ulfinaan deebi'ee dhufuudha. Yesuus Yesuus haleluuyaa. Hafuuruma kana keessa jirru sagalee tokko keessa koo jiru isinii dubbisa. Hallelujah. Hafuurri Waaqayyoo jirra jira. Hafuura Waaqayyoo simadhaa saba Waaqayyoo. Hafuurri Waaqayyoo nu hiikaa jira, nu fayyisaa jira. Hafuurri Waaqayyoo waaqeffannaa keessaan dhufe, kadhannaa keessaan dhufee jira. Mana keessan keessa hafuurri Waaqayyoo jira, laphee keessan keessa hafuurri Waaqayyoo jira. Hafuura Waaqayyoo simadhaa saba Waaqayyoo. Jaalina simadhaa hafuura Waaqayyoo. Kottu hafuura qulqulluu jedhaani. Hafuura qulqulluu sin barbaada. Ayyaana kee barbaada. Hafuura kee barbaada. Gargaarsa kee barbaada. Hafuura qulqulluu. Akka jedha macaafaa Soofoniyaas raajicha boqonnaa 3 lakkoofsa 14 nan dubbisa akka jedha. Yaa namoota Xiyoon sagalee gammachuu dhageessisaa. Yaa saba Israa'el sagalee keessan guddisaa ol kaasaa. Yaa namoota Yerusaalem garaa keessan hundumaan gammadaa. Gammachuu keessanis beeksisaa. Isinitti faraduu sana Waaqayyo isinirraa kaaseera. Isa isinitti faradu sana Waaqayyo maal godheera? Isinirraati maal godheera? Kaaseera. Isa isinitti faradu isa isin addeessu isa isinin lolu Waaqayyo isinirraa maal godheera? Kaaseera. Kana maaltaa gammadaa ililchaa Waaqayyo waaqeffadhaa jajadhaa. Eenyu? Xiyoon Israa'el Yerusaalem sagalee kee ol fudhadhu Waaqayyoon galateeffadhu. Waaqayyo maal godheera? Firdii sirraa kaaseera. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos. Firdiin sirraa ka'eera karaa ilma Waaqayyoo Yesuus. Akka jedha diinota keessan isinirraa deebiseera. Waaqayyo mootiin Israa'el isin wajjin waan jiruudhaaf ati si'achi wanta hamaa maal hin taatu jedha. Hin sodaattu. Maaliif? Waaqayyo si wajjin jira. Waaqa kamii? Waaqni Israa'el. Waaqni jabaate, Waaqni guddaate, Waaqni mo'aate, Waaqni gargaaraate, Waaqni waan hundumaa danda'u si wajjin jira jedha sagalee Waaqayyoo. Hallelujah. Jira Yesuus nu wajjin. Nun Waaqa nu wajjin jiru waaqeffanna. Waaqayyo si wajjin jira. Ati si'achi wanta hamaan si sodaachisu.
sinnaasisu lubbuun sodaachaa jirtu yoo sodaatte har'a ergaa waaqayyoon sii qaba. In sodaatin waaqayyo si wajjin jira. In sodaatin waaqayyo si gargaara. In sodaatin waaqayyo si oolcha. In sodaatin waaqayyo si dhoksee si oolcha. Laba gayya nama satee laba gayya raba baga soota. Hafuura qulqulluu waaqa jiraata sagaleen isaa dhugaadhaan sobu waaqayyo si wajjin taa'inaan si wajjin jira. Si wajjin baay'inaan si wajjin ba'a. Si wajjin naabadhannaan si wajjin naabata. Inni guddaadha waan ta'eef. Inni nama namaadha waan ta'eef. Inni nama miti. Jecha isaan geeddaru. Yaada isaan geeddaru. Kanaaf waaqayyo si wajjin jira ganama kana. Waaqayyo na wajjin jira ganama kana. Kanaaf sagalee kanan isinitti dubbadha obboloota koo. Macaafa Soofeniyaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14-15 ergaa waaqayyo naa kenne sagalee waaqayyo na keessa ganama kana lubbuu sodaachaa jirtuuf inni sitti faradu waaqayyo sirraa kaaseera. Diinota kee sirraa deebiseera. Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjin waan jiruudhaaf ati si'achi hamaa hin sodaattuudha. In sodaatin waaqayyo si wajjin jira. Hallelujah. Kana gaa waaqayyoon kanatti dubbatama. Waaqeffannaa kana kee hafuura kanatti kee waaqayyo gara koo dhufe. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Lubbuu tokkoof ta'uu danda'a ergaan kun gooftaa naaf ta'uu danda'a. Sagalee kanaan nu jajjabeessu jaallatte ammas ulfaadhu. Sagaleen kun jireenya keenya irratti hojjetu. Sagaleen kun laphee keenya keessa hafuura keenya keessa hojjetu. Lubbuun sodaattee sodaa keessaa baatu. Lubbuun dhiphattuu dhiphina keessaa baatu. Lubbuun yaaddooftuu yaaddoo keessaa baatu. Humni sodaa irraa cabu, humna yaaddoo irraa cabu. Kadhadheeraa kana godhi gooftaa Yesuus hin goota. Kadhadhaan argattu balbalas rukutaa isini banama jettee sagalee kee irratti dubbatteetta. Kadhaduuf godhi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujah. Yesuus guddaadha. Yesuus jabaadha. Galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Ganama kana waaqayyo akka kanaatti nu gargaaree obboloota keenya poleessa keenya beeksi kadhannaadhaan nurra bu'ee gooftaan maccaasii haa eebbisu. Poleettii keenya lalisee faarfannaadhaan akka kanaatti waaqeffachuudhaan waaqayyo hin waaqeffama. Haala hundumaa keetti waaqayyo waaqeffama. Ta'us ta'uu baatus jedhan miti. Yaa mootii waan ati dhaabdee kanaan maal hin taanu? Nuun tasuma maal hin taanu? Hin jilbeenfannu, hin sagannu, hin waaqeffannu. Barreerraa argineerra abboota keenyarraa waan furanne qabna. Haalli mijaa'uu dhiisuu danda'a. Wanta nuun keessa jirru akka nuuni waaqayyo keenya waaqeffannu nun godhu ta'a. Seerri nutti beera garuu waa beennaa mootiidhaan. Kanaaf garuu maal hin taanu? In sagannu jedhan. Kan sagadamuuf irra jiru isa waaqaaf lafa uume isa danda'u sandumaan olte waaqa jiraata duwwaadha. Kanaaf isa duwwaaf sagannaa jedhaniin. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifameetu. Kanaaf haala hundumaa keetti maal ta'a waaqayyo? Hin waaqeffama waaqayyo. Hin waaqeffama waaqayyo. Hin jajama waaqayyo. Ta'us ta'uu baatus waaqayyo waaqeffama. Dhukkuba jiraatus waaqayyo irra waaqeffama. Rakkina jiraatus waaqayyo irra waaqeffama. Ari'atamna jiraatus waaqayyo waaqeffama. Maaliif waaqayyo kan waaqeffamu maaliin jedha sagalee waaqayyo? Hafuuraan dhugaadhaan jedha. Namni hafuurri waaqayyo keessa hin jirre waaqayyo waaqeffachuu hin danda'u. Hafuurri waaqayyootu akka namni waaqayyo waaqeffatu godha malee siistamiidhaaf kiiboordiin taphatamee fi namni waaqayyo waaqeffachuu hin danda'u. Lallaba kootti galeera. Hafuurri waaqayyo jireenya namaatti yeroo qabatu maal godha namaa? Waaqeffannaa namatti kenna. Ayyaana waaqeffannaa namaa kenna. Hafuura waaqeffannaa namaaf kenna. Yeroo hafuurri waaqayyo jireenya namaa keessa galu jechuudha. Kanaaf ganama kana hafuurri waaqayyo maqaa Yesuus isinitti galuun jedha. Hafuurri waaqayyo inni jireenya namaa geeddaru sichusheenii namni keessa jiru keessa butee nama baasu maqaa Yesuus isinirraa dhufuun jedhe. Hafuurri waaqayyo yeroo dhufe Phaawulosiif Sillaasi mana hidhaa keessatti hidhamanii haala hundumtuu isaan qabee haala hundumaan liqimsamanii jiru turan. Jarri kuni haala isaan keessa jiran waaqayyoon akka isaan waaqeffatan hin godhu. Sansalanni itti hidhameera. Eegamaa jiru. Mana dukkanaa keessa jiru. Garuu waasaan keessa jira. Maaltu ka'eera? Hafuura waaqayyo. The power of Holy Ghost.
Hafuura waaqayyo sajjiraa taate keessa isaanii waan jiruuf maal godhu turan? Waaqayyoon waaqeffatu turan. Harki isaanii hidhamee afaan isaanii waaqayyoon waaqeffata. Ati harka kee ni hidhamne obboleessoo, milli kee ni hidhamne obboleessoo. Ati waaqayyo hafuura isaa yoo ta'e malee waaqeffachuu hin dandeessu. Wanti harki namaa hiikameef namni harka rukutuu hin danda'u. Wanti afaan isaa banameef ililil jechuu hin danda'u, utaaluu hin danda'u. Waan dargaggeessa ta'eef, waan jaarsa ta'eef namni utaaluu shubbisuu hin danda'u. Yoo maal ta'e malee hafuurri waaqayyo isa gargaare malee. Hafuurri waaqayyo jireenya namaa keessatti yoo dhufe malee namni waaqayyo waaqeffachuu hin danda'u. Kanaaf waaqeffannaan hafuura ala ta'ennaan maal ta'a beektu? Daansii biyya lafaa ta'a, sirba ta'a. Zeemaatti baasanii faarfachuun hin danda'ama. Maaliif har'a bara kana keessa sirbitoonni iyyuu maal ta'u? Hin faarfatu. Sirbituun iyyuu shaakalee hin faarfata bara seenaa. Faarfannaa maaliif? Sagalee waan qabuuf. Garuu isinitti himaa jireenya namaa akka inni geeddaruu fi jireenya namaa akka inni jijjiiruu fi tajaajila namaa keetti jireenya namaa keetti faarfannaa keessatti hafuurri waaqayyo galu turre. Hafuurri waaqayyo lallaba namaa keessa, hafuurri waaqayyo deemsa namaa keessa, hafuurri waaqayyo ilaalcha namaa keessa, hafuurri waaqayyo laphee namaa keessa hin galle taanaan namni wanta inni dubbatu nama hin jijjiiru. Jecha ta'ee darba. Kanaaf har'a ganama kana hafuurri waaqayyo sinaa geeddaruun jedhame abeen jedhame. Hafuurri waaqayyo sinitti bu'uun jedha ganama kana. Har'a mata dureen irratti barumsa qopheeffadhe hafuurri qulqulluu warra keessa nagasheera. Anis mata dureen koo kanuma yeroo hafuurri qulqulluu jiru akkatti lallabnu hin beeknu sisteemiin eenyu hafuura jaaduu dhageenya. Kanaaf mata dureen har'a irratti dubbadhu hafuura qulqulluudhaan guutamuu kan jedhu irratti dubbadha. Hallelujah. Baay'ee natti tola mata dureen kun. Maal hin jedharra hafuura qulqulluudhaan maal ta'u? Guutamuu. Kanaaf obboloota koo waa'ee biyya lafaa kana irratti namni biyya lafaa jiraannu kana keessatti hafuura lama duwwaatu jira. Namni hafuura baay'eedha jedha, hafuura lamatu jira. Hafuurri kun lamaani bifatti mul'atu qaba malee biyya lafaa irratti kan hojii hojjetu hafuura lama. Hafuurri tokko hafuura maalii jedhama? Hafuura waaqayyoo jedhama. Hafuurri tokko immoo hafuura seexanaa jedhama. Namni kana gidduu jiraata jechuudhaan. Namni yeroo deddeebi'u namni Kiristoosin qabu hafuura waaqayyoo qaba. Namni Kiristoosin hin qabne immoo hafuura maalii qaba? Hafuura seexanaa qaba. Hafuurri waaqayyo jireenya namaa keessatti yeroo mul'atu, hafuurri waaqayyo jireenya namaa keessa yeroo galu, namni yeroo hafuura waaqayyoodhaan guutamu waaqayyo hafuura isaatiin jireenya namaa keessatti bifa adda addaan mul'ata jechuudha. Nama keessatti immoo yeroo hafuurri seexanaa galu seexanni bifa ittiin barbaadeedhi hafuura isaa jireenya namaa keessatti mul'isa. Kanaaf har'a waan ani irratti dubbadhu hafuura waaqayyoon guutamaa kan jedhu irratti dubbadha. Hafuura seexanaan hin guutamina, hafuura waaqayyoon guutamaa. Maaliif kana jedhe? Biyya lafaa jiraannu kana keessatti namni waan baay'eedhaan guutamaa oola guyyaa guyyaan. Guyyaa sa'aatii 24 amma gara irribaadhaan nutti wanti jireenya keenya guutu jira. Namni hafuura ittiin guutamaa oolu qaba. Namni hafuura simachaa oolu qaba. Maaliif? Biyya lafaa irra jira waan ta'eef. Biyya lafaa keessatti garuu namoonni Kiristoosin amanatan, Kiristoositti fayyan, Kiristoosin fayyisaa isaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii kan isaan ittiin guutamuu qabanii hafuura biyya lafaanitu hin ta'in hafuura waaqayyo isa jiraataadhaan. Kanaaf obboloota koo hafuura maaliin guutamaa ooltu sin? Hafuura maaliitu jireenya keessan guutaa oola? Namni tokko ituma hin beekin hafuura sobaan guutama. Namni sobni hafuura jedhee yaadu. Yeroo tokko namni eessa jirta yeroo jedhanii wormaartii jira mana hin jiraa jedha. Hin sobaam. Maa inni kun gani hafuura sobaate jechuudha. Hafuurri sobni hafuura. Hafuura sobni. Namni ituma hin beekin
haadha manaa isaa soba, abbaa manaa isaa soba, obboleessa isaa soba, abbaa isaa soba, haadha isaa soba. Maaliif biyya lafaa keessatti nama kan qabatu yeroo hundumaa hafuura lamatu jira waan ta'eef, hafuura lama kana gidduu waan jiruufi hafuurri seexanaatti yeroo siqaa deemtani seexanni abbaa sobaati jedhamee caafamee jira. Maaliif soba seexanni yeroo hundumaa sobaan guutamee jira. Jireenyi isaa sobaan guutamee wanta sirrii dubbachuun beeku, wanta qajeelaa dubbachuun beeku. Kanaaf iyyuu namni biyya lafaa keessa yeroo jiraatu Waaqayyoo irraa adda ba'ee jiraatennaan hafuurri Waaqayyoo jireenya isaa keessa jiru taanaan maal ta'a? Sobaan guutamee adeema. Ejjaan guutamaa adeema. Hattummaan guutamaa jira. Hattummaan iyyuu soba. Namni tokko tokko dur yeroo ijoollummaa jirru bara duriitti buskutti saantima tokkoon bitanna. Yeroo ijoollummaa keenya harmee keenya jalaatti saantima tokko dhannee hanneetu annee daabboo bitanneetu saantimii silaayee sadhatte yoran in argineena. In argine garuu fuudheerraam numa fuudheef. Saantima tokko saantimi tokko maal nuun jedheera. Hattummaa nutti hin fakkaatu. Garuu saantima tokko sati miliyoona tokko sati. Hattummaan immoo burqaansaa eessaati? Seexana biraati. Seexanni immoo maal nama godhe? Hafuurattummaa jireenya namaa keessa gara. Namni yeroo hafuurri seexanaa hafuurri hattummaa isa keessa garu sanaaf bitameera waan ta'eef maal ta'a? Jireenyi isaa hattummaa keessa gala. Jireenyi isaa soba keessa gala. Jireenyi isaa Waaqayyoof hin taane keessa galuu jalqaba. Akkasuma immoo namni yeroo hafuurri Waaqayyoo jireenya isaa bituu jalqabu, yeroo hafuura Waaqayyoon guutamuu jalqabu, yeroo hafuurri Waaqayyoo jireenya isaa keessa buufachuu jalqabu maal ta'uu jalqaba? Qajeelummaa yaaduu jalqaba. Waan Waaqayyoof ta'u, wanta hafuurri qulqulluu godhi ittiin jedhuti gochuu jalqaba. Kanaaf yaa obboloota koo har'a sagalee Waaqayyoo irra dhaabbannee hafuura qulqulluun guutamuu jechuun maal jechuudha? Yeroo tokko tokko hafuura qulqulluun guutamuu jechuun nama biratti afaan haaraa haasa'uudha jedhamee yaadama. Dogoggora kun. Hafuura qulqulluun hin guutamne abaluun jedhama yoo afaan haaraan haasa'u ta'e. Maal jechuudha kun? Kennaa hafuuraati malee koo hafuura qulqulluun guutamuu koo mul'isu. Kennaa hafuurri qulqulluun haa kennu keessaa tokko afaan haaraadha malee afaan haaraan waan hin guutamne wayii afaan haaraa waan hin haasofneef hafuura qulqulluu hin qabu jechuu miti. Dogoggora kun. Garuu hafuurri qulqulluun bifa adda addaan jireenya namaa keessatti mul'ata. Hafuurri Waaqayyoo faarfannaani kennaa faarfannaan nama dhiba. Hafuurri Waaqayyoo kennaa lallabaa namaaf kenna, kennaa raajummaa namaaf kenna. Kun hundumtuu hojii hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluu garuu hojiinsaa inni jalqabaaf inni guddaan biyya lafaa kana keessatti anaaf isiniin mul'isuu hin ta'in hafuurri qulqulluun hojii mataa isaatii biyya lafaa irratti qaba. Yeroo tokko tokko dogoggora hundumti keenya goonu hafuurri qulqulluun yeroo biyya lafaa irraa jiraatu paastera abaluudhaaf raajii abaluudhaaf meejer abaluu mul'isu nutti fakkaata miti. Hafuurri qulqulluun mishiinii mataa isaatii qaba biyya lafaa irratti. What is the mission of the Holy Spirit in the world? Maa inni hafuurri Waaqayyoo mishiinii isaa biyya lafaa irratti? Hafuurri Waaqayyoo maal hojjeta biyya lafaa kana irratti? Waldaa keessatti hafuurri Waaqayyoo hojii isaa maal? Jireenya amantootaa keessatti maal? Raajii dubbachiisuudha inni gaariidha. Faarfachiisuudha inni gaariidha. Lallabsiisuudha inni gaariidha. Kun hundumtuu gaariidha. Garuu purpasii Waaqayyoo hafuura isaa Waaqa irraatii erge Kiristoos Yesuus biyya lafaa yeroo dhiisee deemu bartootatti akkana jedhee dubbata. Abbaa koo bira nan dhaqaa. I will go to my father. Abbaa koo bira dhaqee garuu kan sin gargaaru. Waan hundumaa kan siniibsu waa'ee eenyu? Waa'ee Kiristoos. Hafuurri qulqulluun mishiinii inni biyya lafaa irratti qabu Kiristoosin mul'isuu duwwaadha. Hafuurri qulqulluun mishiinii inni biyya lafaa irratti qabu tokkoof tokko waldaa keessatti faarfannaa keessaan waaqeffannaa keessaan lallaba keessaan ilma Waaqayyoo Yesuusin mul'isuudha. Purpasiin hafuura qulqulluu nama jalaa badeera. Maaliif lallaba keenya keessaati Kiristoos beera? Maaliif faarfannaa keenya keessa Kiristoos hin jiru? Daabboonaa kenni murtukaaniinaa kenni faarfata namni barseenaa.
faarfannaan gaariidha. Kiristoosin garuu jireenya isa ta'e faarfachuu qabna. Kiristoosin jireenya isa ta'e lallabuu qabna. Kiristoosin jireenya isa ta'e dubbachuu qabna. Maaliif? The purpose of the Holy Spirit is that one. Hafuurri Waaqayyoo hojii isaa, purpose isaa biyya lafaa irratti jireenya namaa keessa yeroo galu isaa obboleessu. Wangeela dubbata, ana dubbata miti. Kanaafi hojiin Hafuura Qulqulluu maayinni? Waa'ee Hafuura Qulqulluu ituun hin dubbatin dura gaaf tokkotu seenaa tokko dhagee baay'ee na kolfiises, baay'ee na dhibes. Maaltu ta'e? Namicha tokkotu waldaa keessatti sigaaraa xuuxa. Sigaaraa xuuxaati. Paasteriin sigaaraa dhiisii ittiin jedhee gorsa namicha. Namicha sigaaraa xuuxu kanaan sigaaraa dhiisii ittiin jennaan namichi maaliif inni isa sigaaraa jedhe? Waan hundumaa dhiisii baastanii dhiiseera maaliif caafamee jira? Dhugaatiin dhugin ka jedhu caafamee jira. Nat paaster gaaffii mansii qabaatii ati paasteriidha gaaffii kana yoo tinaa deebiste arra anaafati sigaaraa nannaa baattiin jedhe. Ilaamee paaster eennan macaafa qulqulluurraa jedhe sigaaraa hin xuuxin kan jedhu eessa jira natti agarsiisittiin jedhe paasteriichaan. Itu namni sin gaafate maa jettu? Ennaani paasteriin kuni nama Waaqayyoo isa geggeessu waan ta'eef Hafuura Qulqulluun geggeeffama waan ta'eef ilaamee jedhe obboleessoo jedhe eennan. Keettee jedhe eennan ilaamee akkeedu sagalee Waaqayyootiin jedhe. Sagalee Waaqayyoo irra hin jiru jetteedha jiraa jedhe. Jeenatti mikaana jiraa sitti nimaannan. Akkeedu wangeellittiin jedhe eennan waan gootan hundumaa ulfina eenyuuf godhaa jedhe. Ulfina Waaqayyoof godhaa jedha waan ta'eef sagalee Waaqayyoo waan gootan yeroo nyaattan, yeroo dhugdan, yeroo uffattan, yeroo qaamtan, yeroo xuuxxan, yeroo waan hundumaa hojjettan ulfina Waaqayyoof godhaa waan jedhuudhaaf ani immoo gaaffiin si gaafadha eennan. Kana booda akkas naa gootate immoo eennan. Sagalee Waaqayyoo waan gootan hundumaa ulfina Waaqayyoof godhaa waan jedhuufi kana booda sigaaraa baabattee yeroo cha godhattee xuuxxu yaa Waaqayyoo ulfina keef hin godha jedhiti bokkisadhu ittiin jedhee paasterichi deebii kenneefii sokke. Namichi paastericha irraa adda ba'eetu yeroo xinnoo booda gara ji'a tokko booda paasterii bira deebi'ee dhufe. Paaster ittiin jedhe eennan maal yaati dheengadde koo waan gootan hundumaa hafuur maal godhaa jedhe. Sagalee Waaqayyoo ulfina Waaqayyoof godhaa jedheeti naan jettee ani si jedhe eennan. Sigaaraa koo yeroo banadhee pa godhee jedhu waan godhutu ituuman hin beekin jedhe. Hafuurri Waaqayyoo dhufe. Hayyaalaa baagayyaa. Hafuurri adda ta'e tokko jireenyuma koo keessa lixee ture. Sigaaraan bara baay'ee xuuxe na keessaa tuman yaadi aragee na jibbisiise na keessaa kuteetu achi kaa'ee sokke. Ani kana booda sigaaraa hin xuuxuutti jedhe. Sitti immoo obboleessoo hafuurri Waaqayyoo waan hundumaa maal namaaf godha? Namaa ibsa. Hafuurri Waaqayyoo sigaaraa namarraa kuta. Hafuurri Waaqayyoo dhugaatii namarraa kuta. Hafuurri Waaqayyoo ejja namarraa kuta. Hafuurri Waaqayyoo soba namarraa kuta. Hafuurri Waaqayyoo xuraa'ummaa namarraa kuta. Humna Hafuura Waaqayyooti kun. Hafuura Waaqayyoon guutamiyaa. Hafuura Waaqayyoo hojii Hafuura Waaqayyooti kun. Kanaaf paasteriin suni Waaqayyoon galateeffatee fi jabaadhugaa humna Hafuura Waaqayyoo kadhateef. Har'a waan isiniin jedhu obboloota koo Hafuurri Qulqulluun jireenya keenya keessatti maal hojjeta? What is the Holy Spirit work in our life? Maal hojjeta Hafuurri Waaqayyoo? Barreeffadhaa sin gargaara kun. Hafuurri Waaqayyoo yeroo baay'ee Hafuura Waaqayyoo kara isin ittiin yaanneen Waaqayyoo kana natti dubbatee akkam isinitti dubbadhu barbaade waan ta'eef Hafuurri Waaqayyoo inni jalqaba. Hafuurri Waaqayyoo jireenya amantootaa keessatti wanta inni godhu waa'ee Kiristoos maal ta'a? Dhugaa ba'umsa namaaf kenna. Hafuurri Waaqayyoo purpose inni guddaa jireenya koo keessa yeroo dhufu jireenya lalisee keessa abbayyaa keessa obboloota jiran keessa jireenya isaanii keessa yeroo dhufu jireenya keessan keessa yeroo dhufu purpose Hafuurri Waaqayyoo dhufuuf waa'ee Kiristoos akkatti dhugaa baatuu fi humna ittiin dhugaa baatu sii kenna. Kana Hafuurri Waaqayyoo hojiin isaa inni jalqaba. Hojiin Hafuura Qulqulluu biyya lafaa irratti waldaan kiristaanaa waa'ee dhufaatii Kiristoos waa'ee mootummaa Waaqayyoo akka isheen dhugaa baatu ishee gargaara malee afaan haaraa dubbachiisee dhiisiisee caraansisee marcuma caccabsee obboleessa dhidhiichisee garaagar hin baasu Hafuurri Waaqayyoo. Kana miti Hafuurri Waaqayyoo. Hafuurri Waaqayyoo waa'ee Kiristoos akkatti dhugaa baatu si godha. Hafuurri Waaqayyoo sirra bu'eennaan dhugaa baatu taata. Paaster eeguun qabdu jechuudha.
Wangeelaawi jaarsolee eeguun qabdu jechuudha. Hafuurri Waaqayyo si keessa jira tanaan dhugaa ba'uu qabda. What are you gonna wait for? Maaliif sa dhugaa? Wangeelaan sinitti hima. Wow! Sagalee Waaqayyoo keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 baafadhaa. Hojii ergamootaa. Hojii ergamootaa. Boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Hojii Hafuura Qulqulluun dubbachaa jira. Hafuurri Qulqulluu hojii jireenya keenya keessatti waan hojjetu ni jalqaba waanna. The first ni jedhamu. Waa'ee Kiristoos akka dhugaa baanu nu godha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1. Baafadhaa. Lakkoofsa 8 akka jedha. Maal jedhan? Isin garuu maal taatudha? Hafuura Qulqulluu yommuu isinirra buufatu. Isinirra yeroo Hafuurri Qulqulluu buufatu humna maal taatu? Hin godhattu. Yerusaalem, Yuudaa hundumaatti, Samaariyaa hamma andara lafaatti maal taatudha? Dhugaa baatuu koo maal taatu? Hin taatu, sin taasisa. Hafuurri Waaqayyoo hojiinsaa waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uudha. Kana hojiin Hafuura Qulqulluu. Purpasiin Hafuurri Qulqulluu akka jedhan bartoota irratti yeroo Hafuurri Waaqayyoo bu'e, yeroo Hafuurri Waaqayyoo sinirra dhufu afaan haaraa sin dubbachiise Apostel Peter jedhamanii nama akkasii waamu. Apostel Peter footoon isaa laxxafame. Apostel Abalu, Pastor Abalu, Wangeelaawi Abalu jedhamnee ittiin beekamu miti Hafuurri Waaqayyoo kan nurra dhufu. Hafuurri Waaqayyoo purpasiin isaa inni guddaa waa'ee Kiristoos akka nun dhugaa baanu nu godha. This is what the Holy Spirit Hafuura keenya keessatti kan inni hojjetu. Kana Hafuurri Waaqayyoo hojiinsaa. Kanaaf obboloota koo inni jalqabaa Hafuurri Waaqayyoo jireenya amantootaa keessatti kan inni hojjetu, kan inni godhu, inni jalqabaa waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uudha. Kanatti hin jedhame. Hafuura Waaqayyoo yeroo sinirra dhufu, Hafuurri Waaqayyoo yeroo sinirra bu'u maal taatu? Dhugaa baatoota taatu. Namni Hafuura Waaqayyoo keessa jiru dhugaa baatuu qaba. Jireenyi keenya dhugaa ba'uu qaba. Jireenyi keenya wangeela dubbachuu qaba. Jireenyi keenya wangeela labsuu qaba. Jireenyi keessan Kiristoosiin hin dubbatu taanaan Hafuura Waaqayyoo nu keessan jiru. Hafuura Waaqayyoon guutamuu qabna deemnee. Kiristoos Yesuus yeroo Hafuura koo argattan, Hafuurri Qulqulluu yeroo sinirra buufatu dhugaa baatuu koo taatu jedhe. Dhugaa baatuu koo taatu jedhe. Kan koo jedhe. Kan koo waa'ee koo dubbattu jedhe. Waa'ee maali? Waa'ee koo jedhe Yesuus. Akkan jireenya ta'e, akkan fayyina ta'e, akkan dhugaa ta'e, akkan karaa ta'e dubbattu jedhe. Har'a dubbachaa irraa nuun. Waa'ee Yesuus dubbachaa irraa nuun. Moo waa'ee qullubbiif waa'ee shunkurtii haasofna nuun yeroo hundumaa. Kiristoos jireenya jennee dubbachaa irra moo nu maal haasaa oolla nuun. Hafuurri Waaqayyoo nurra jira jennee haasofna. Hafuurri Waaqayyoo yeroo moo waldaa dhufnu duwwaa haleluuyaa papa na jechiisa moo safaran jiraadhu keessatti, maatiin jiraadhu keessatti, hiriyaa tokko keessatti waa'ee Kiristoos akkan dubbadhu na gochaa jira. Dhugaa ba'aa jirta obboleessoo. Waan dhibu keessaati jireenya bartootarraa waan guddaa akkasiin barattan hin barbaada. Jireenya amantoota jalqabaarraa keessumaa guyyaa achuma galagaltanii yeroo ilaaltanii hojii ergamootaa boqonnaa 2 moo dhaqa ilaaladhaa. Hojii ergamootaa moo boqonnaa 2 akkas ta'e boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti ayyaanni guyyaa 50ffaa Phenxeqostaal jedhamu beekamu yommuu ga'e hundumti isaanii tokkummaatiin olitti qabamanii turanii. Dingata ursaan waaqarraa akka boba'u dhaga'ame manicha keessa jiraanis hin guute. Arrabni ibiddaa kan fakkaatu isaan irratti mul'ate. Garaagartamsee wanti akka arraba ibiddaa kuni tokkoon isaanirra maal ta'edha? Hirra hin taa'edha. You see, Hafuurri Waaqayyoo ilaala. Phexros faa ergamoota Kiristoos Yesuus warri guyyaa 50ffaatti mana cufatanii hin kadhatu turan. Maaliif? Piroomisii qabu. Yesuus Kiristoos akkana jedhe, ani abbaa bira nan naqa, abbaa bira yeroo naqu garuu waan sin ergaa. Hafuura koon sin ergaa. Hafuurri Qulqulluun immoo yeroo sinirra buufatu maal taatu jedhe?
dhugaa baatoo qotu taatu. Dhugaa baatoo tokko gomoo ta'uudhaaf jedheetu itti dubbannaan isaan immoo mana cufatanii Waaqayyoon hin kadhatu. Yeroo isaan Waaqayyoon kadhatan dingata maqaa Yesuusin dingata Hafuurri Waaqayyoo sirra bu'aara. Dingata tumati yaadin. Waa'ee Kiristoos kan si dubbachiisu. Waa'ee jaalala Yesuus akka itti dubbattu kan si godhu. Yeroo oftu mee torban kana kee waa'ee jaalala Yesuus hiriyaa keessan itti himaa. Obboloota koo haasaan keenya geeddaramuutu irra jira. Namni bara kana keessa yeroo dawwalu hee akkamiyaa hojiin attamiyaa gaariidha ol gaafachuun. Attami jireenya Hafuuraa durii attami jireenya jedhama ture. Jireenyi Yesuusii hojiin attami hin jabaattaa jedhama. Dur biyyatti dhugaa ba'umsaan namni baay'een hin beekama. Bara kana keessa dhugaa ba'umsi biyyaayyuu badaa jirama. Namni dhugaan ba'u hin sodaata namni. Maal sodaata abaluunfaa maal naan jedhu sodaata. Mana barumsaa keessatti dhugaa ba'umsaan mana barumsaa kee asin ari'u. Bara seenaa kana keessa inni gooftaa beekus inni gooftaan bennes tokkuma jireenyi isaa waan ta'eef namni gooftaa beekum namni gooftaan beekamne kun addan ba'u bara seenaa. Maaliif uffata tokko uffanna haasaa tokko haasofna deemsa tokko deemna. Wanti inni gooftaan hin beekne godhu inni gooftaa beekus godha jireenyi isaa addan baane jireenyi isaa dhugaan ba'u. Hafuurri Waaqayyootu sirra jiru Hafuurri Waaqayyootu si keessa cal jechuu hin danda'u namni Hafuurri Waaqayyoo keessa jiru ilaamee waan tokko sinitti hima. Namni fuudhee wayim namni heerumte yeroo hundumaa nama fuudheef nama heerume yoo gaafattan waa'ee eenyu haasa'utti tola. Waa'ee haadha manaasaa wayim abbaa manaasaati. Dubartiin waa'ee abbaa manaa isheetii hin haasofne rakkina qabdi. Sinitti himar. Dubartiin waa'ee abbaa manaa ishee gaarummaa isaa haasa'uu hin dandeenye rakkina qabdi. Kadhattanii kee haba'uu qaba Hafuurri kun. Dhiirri waa'ee haadha manaa isaatii bareedina ishee miidhagina ishee malee ishee haasa'uu hin danda'u taanaani rakkina qaba jechuudha. Maaliif isin jedhe beektu namni wanta isa keessa jiru dubbachuu danda'a. Namni Hafuura Waaqayyoon guutame waa'ee Yesuus dubbachuu danda'a. Wanta isin keessa jiru wanta isin keessa hin jirre fiduu hin dandeessan. Kanaaf yaa obbolosso Hafuura Waaqayyoon guutamuun guyyaa tokko duwwaa miti. Hafuura Waaqayyoon guutamuun everyday lifeidha. Guyyaa guyyaan. Maaliif Hafuurri Qulqulluu jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaan hojjeta. Ergaa guyyaa guyyaan nuuf kenna. Sagalee guyyaa guyyaan nuuf kenna. Kanaaf Hafuurri Waaqayyoo isaanirra buufate. Eenyurra bartootarra. Ilaa akkas ta'an jedha. Lakkoofsa 4. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Yommus hundumti isaanii Hafuura Qulqulluudhaan maal ta'an hin guutamanidha. Bartoonni warri manicha cufatanii kadhachaa turan yommus Hafuura Qulqulluudhaan hin guutamanii. Akka Hafuurichi dubbachuun isaaniif kennetti afaan garagaraa dubbachuu jalqabanii. Hafuurri Waaqayyoo inni na keessa jiru Hafuurri Waaqayyoo barkii keessa jiru tokkuma. Garuu isinitti hima Hafuurri Waaqayyoo inni na keessaan dubbatu akka na keessaan dubbatutti barkii keessaan dubbachuu dhiisuu danda'a. Namni akka warra misunderstanding qabu namni tokko waa untaalee fi inni tokko maan utaalee isheetti Hafuurri Waaqayyoon buunee jedhama. Dogoggora kun no hin jedhu asirratti. Akkuma jedhama akka Hafuurri Waaqayyoo dubbachuun isaaniif ta'utti afaan garagaraan dubbatudha malee afaan tokko dubbatudha hin jedhu. Kana jechuun maal ni beektu? Inni tokko afaan Oromoo dubbata, inni tokko afaan Amaariffaa dubbata, inni tokko afaan Ingiliffaa dubbata, inni tokko afaan akkas ta'uu danda'a jechuudha. Inni tokko hin lallabaa, inni tokko hin faarfata, inni tokko hin barsiisaa, inni tokko nama teessisa. Namni rakkinni isaa rakkoo waan hundumaa ta'uu barbaada. Miti Hafuurri Waaqayyoo yeroo si keetti dhufu Hafuurri Waaqayyoo mana xaragisiin jechuu danda'a. Namni mana xaraguun jaallatu moo waldaa keessa bara kana kee akkamitti mana xaraddannaan jetta ani koo tajaajilaan ani paasteriidha ani lallabaan ani faarfata. Hafuurri Waaqayyoo hafuura abboomamuudha. Ati abboomamuu hin dandeessu taanaan Hafuurri Waaqayyoo si keessa jiru. Yeroo jaarsoliin kana fuudhi si jedhan kana godhi jedhan gochuu hin dandeessu taanaan si keessa rakkina jira si kadhannee si kee baasna malee Hafuurri Waaqayyoo hafuura abboomamuudha. Jiraataadha Yesuus Hafuurri dhugaa Waaqayyoo maqaa Yesuus ganama kana sin keessa agalu. Hafuurri Waaqayyoo misunderstanding Hafuura Waaqayyoo jira bara kana kee obboloota. Wanta Hafuurri Waaqayyoon dubbanna bara seenaa. Wanta Hafuurri Waaqayyoo wangeelli hin jenne waa'ee Hafuura Qulqulluu barsiisna bara kana kee. Dogoggora kun Waaqayyoo nu gaafata saba Waaqayyoo dogoggorsuun. Hafuurri Waaqayyoo hojii isaa waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uudha.
Hafuurri Waaqayyoo fooqii duwwaa namatti ijaara miti. Inni gaariidha. Hafuurri Waaqayyoo kaansarii duwwaarraa nama fayyisee nama utaalsee nama gashu. Innis gaariidha. Isinitti immoo Phexros faa jalqaba wangeela dhugaa ba'an malee wangeela namicha isa dhukkuffatee mana qulqullummaa bira taa'u jiru sana hin fayyisne jalqaba yeroo hafuura qulqulluun guutaman. Jalqaba maal godhan? Wangeela barsiisan. Wangeela isaan barsiisaniin immoo edda hafuura Waaqayyoo argatanii booda maaltu ta'e? Nama 3,000 gooftaa fudhate. Hin jedhu wangeelli. Wangeela jedha. Ana jedha miti sagalee Waaqayyooti kun. Ilaalaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaasaa ilaalaa. Phexros yeroo hafuura qulqulluu argate. Phexros jechuun isa kaleessa koo Yesuusin kaadeedha. Kaaji jechuudha. Kaleessa hafuura Waaqayyoon qabu waan ta'eef hin kaade. Namni hafuurri Waaqayyoo keessa hin jiru Yesuusin hin beeku jechuun danda'a. Maal sadii? Namni hafuurri Waaqayyoo keessa hin jirre waa'ee Kiristoos dubbachuu hin danda'u. Sinitti nima namarraa shaakaltanii waa'ee Yesuus Kiristoos daqiiqa 5 dubbachuu dandeessu. Daqiiqa 5 duwwaa. Maaliif? Garaa keessan keessa miti waan ta'eef. Laphee keessan keessa waan hin barqineef. Namarraa dhageessa waan ta'eef. Hafuurri Waaqayyoo garuu jireenya keessan keessa yeroo dhufu obboleessa obboleettii koo dubbatteen fixu waa'ee Yesuus. Haasofteen fixu, faarfatteen fixu waa'ee Yesuus. Hafuurri Waaqayyoo ganama kana sitti qabatu. Lafati jirtutti maqaa Yesuusin humni hafuura qulqulluu sitti tagalu. Phexros maal ta'edha? Dhaabbatee waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu jalqabe. Why? He just received the Holy Spirit. Hafuura Waaqayyoo maal ta'eera? Fudhateera. Hafuura Waaqayyoo maal ta'eera? Argateera. Hafuura Waaqayyoo maal ta'eera? Guutameera. Kanaaf maal ta'uu jalqabe? Dhugaa ba'umsa jalqabe. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 55. 7:55. Waa'ee Isxifaanos dubbata. Maal jedha? 7:55. Ilaa akka jedha lakkoofsa 54 kaasee dubbata. Isaan kan hundumaa yemmuu dhagaanii aarii guddaadhaan kan kee isatti maal hin ciniinnatu turani. Isxifaanos garuu mahallaa baagayyaana maasateela. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee mahabbabba. Ilaala hafuurri Waaqayyoo waan namni namatti hojjetu. Isaanii yeroo Isxifaanos wangeela lallabu waa'ee Kiristoos dubbatu itti aaru turan. Ati mee ittiin jedhu turan. Lakki namicha kana ittiin jedhu. Caljarii siin jennaa ittiin jedhu. Inni garuu edha. Maal jedha wangeela jedhaam ana miti. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu jiru. Hafuura qulqulluun utuma guutamee utuma jiru irraan inni boqofate Waaqa keessa ol ilaalee ulfina Waaqayyoo Yesuus gara mirga Waaqayyoo dhaabbatee maal ta'e argee. Namni hafuura Waaqayyoo keessa yeroo jiru duwwaa Yesuusin arguu danda'a. Hafuura Waaqayyoo yoo taate duwwaa Yesuusin arguu dandeessa. Without Holy Spirit you cannot see Jesus. Arguu hin dandeessu Yesuusin. Yaaluu dandeessa. Yesuus faranjii isaa areedi isaa as ga'u sitti fakkaachuu danda'a. Isa mana keenya keessaa girgiddaatti kaan isa miti Yesuus. Sagalee Waaqayyoo bifa iyyuu hin qabu turedha. Jaallachuudhaaf kan nu dandeessisu inni bifa hin qabu turedha. Sittimu garuu yeroo hafuura Waaqayyoon galtu hafuurri Waaqayyoo jireenya kee bareedina Yesuus argita. Guddina Yesuus argita. Abbummaa Yesuus arguu jalqabda jireenya kee keessatti. Wow! How is great jechuu jalqabda. Ammam inni guddaadha jechuu jalqabda. Waaqni koo hin danda'a jechuu jalqabda. Yoon nu kuffade na fayyisuu danda'a jechuu jalqabda. Yoon ni babee na fayyisuu danda'a jechuu jalqabda. Maaliif? Hafuurri Waaqayyoo jireenya kee dhuunfateera. Namni hafuura Waaqayyoo keessa hin jirre yeroo hundumaa Yesuusin hin argu waan ta'eef isa si hojii isa sitti immoo obboloota ko namni hafuurri Waaqayyoo keessa hin jirre isatti naanna'ee jiru Yesuusin arguu hin danda'u. Yoo hafuurri Waaqayyoo si keessa hin jiru ta'e maal arga yeroo hundumaa? Dhukkuba arga. Maal arga yeroo hundumaa? Rakkina arga. Maal arga yeroo hundumaa? Wanta sosodaachisu arga. Maaliif? Hafuurri Waaqayyoo isa keessa hin jiru. Isinitti immoo Phexros fakkoo hafuura Waaqayyoon guutamaniitu billaadhaan qaramanii. Waa'ee Yesuus ilaala. Phexros birayyuu naqu boodatti deebi'a. Isxifaanos ikkoo hafuura Waaqayyoon guutamee
wangeela dubbata dhagaan na'u hirreebu wangeela dubbata obboleessoo ati nama tokko jecha tokko siin jennaan waldaan dhuftu bara seenaa paastera baluun jaarsoliin kana naan jedhadha namni wangeela hin galleef nama akkasiif hafuurri waaqayyoo keessa hin jiru nama akkasii ani waldaa kana dhufeedha namni seena maaliif paasteriin akka naan jedhee moo jaarsoliin akka kanatti ne ilaalan abaluun faa akka naan jedhanidha Petroosi wayyoo obboloota koo Istifaanos dhagaan nama wangeela lallaba dhaabbate iddoo cal jedheedhu ima dubbatan maaliif hafuurri waaqayyoo keessa jira maal ilaalaa dhagaatti darbatamu ilaalatu hin ta'in fannoo irratti isa du'e mirga baasa jiru isa ulfinaan deebi'ee dhufu haleluuyaa isa ilaala ture eenyuun Iyesuus jiraataa isa ta'e namni hafuurri waaqayyoo keessa jiru wanta biyya lafaa keessatti taa'aa jiru ilaalatu hin ta'in ulfina isa dhufuuf jiru ilaala maal ilaalaa jirta dar COVID-19 ilaalaa jirta COVID-19 ilaaltee dhiphachaa jirta sodaachaa jirta sitti himaa obboleessoo namni Kiristoosin qabu du'a baqatanii sinitti nima du'i siif maa'inneedha maal kooteedha sagalee waaqayyoo du'i bu'aa kooteedha wangeelaan Iyesuusitti taatee yoo duutee dhukkuffattee sitti nima iddoo irratti beektatti Istifaanos ikkoo he knows iddoo dhaqu beeka ture dhagaan rukutu turan inni garuu isa dhagaan rukutan namoonni itti naanna'anii callani ittiin jedhan hin ilaalu dhukkubitti callan hin dubbatin inni maal ilaalaara Iyesuusin teessoo isaa irratti ilaalaara maaliif hafuura waaqayyoon guutameera namni hafuura waaqayyoon guutame giraavitii ol ilaalu jalqaba giraavitii biyya lafaan ilaalu televiziyoonii waan haasa'u san ni buusa namoonni waan isaa haasa'an san ni bu'u namni hafuura waaqayyoo jireenya isaa keessa waaqayyoo maal jedheedha maal jedhama waaqayyoo kana irratteedha namni hafuura waaqayyoon guutame kana dhagaa hafuurri waaqayyoo obboleessu hafuurri waaqayyoo jireenya namaa irratti kan hojjeta jireenya kee irra hafuurri waaqayyoo jiraata yoo hafuurri waaqayyoo immoo jiraate dhugaa baay'ee taati dhugaa ba'umsa jechuun ikkoo maa inni beektu jireenya ofiidhaanii Kiristoosin mul'isu jechuudha eessatti lafa hojjettutti eessatti lafa jiraattutti eessatti sosaayitii keessa jiraattu keetti nama addaa taatee mul'achuu jechuudha bakka yeroo namni sobu sobuu dhiisuu ati yeroo namni hatu hatuu dhiisuu ati yeroo namni ejjuu dhiisuu ati yeroo namni abdii kutatu Iyesuus jira jechuudha hin danda'a waaqayyo jechuudha kana jechuudha dhugaa ba'umsa jechuudha namoonni yeroo sana arganiidha maal godhu beektu maal taatee geeddaramteedha hafuura waaqayyoon na geeddareetta sinii kana dhureetta hafuura waaqayyoon guutama namni kanaaf yaa obboloota hafuura waaqayyoon guutamaa jedha sagalee waaqayyoo hafuura waaqayyoon guutamtaniittu hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 29 akka jedha hafuurri qulqulluu yommus Filiphiyoosidhaan konkolaataa kanatti inni dhiyaasaa isaa duukaa adeemedha hafuurri qulqulluun Filiphiyoositti mul'ateetu jaandarabaadhaa Itoophiyaa sanatti hafuurri waaqayyoo akka inni wangeela dhugaa ba'uuf itti hime jechuudha dhaqaa dubbifadhaa kana hojii ergamootaa boqonnaa 8 dhaqaa dubbifadhaa hafuurri waaqayyoo hojii hojjeta hafuurri waaqayyoo nama sin hin beeknetti illee akkasin dhugaa baatan godha namichi Itoophiyaa kuni afaan Itoophiyaa ishee amma jirtu miti baay'ee namni baay'een Itoophiyaa ishee amma jirtu dheegoyyoma no ishee miti Itoophiyaan kan jedhamu Gibxiidhaa biyyoota naannoo sana jiran biyya guddaadha Itoophiyaadhaati dhufee jedha namichi kun Itoophiyaa kan dhufee afaan Gabraasaa Filiphiyoos immoo afaan Gabraasaa mee an afaan Oromoo wayim Ingiliffa Amaariffan beeku taanaan nama afaan sana hin beeknetti akkamittiin dhugaa afaan namicha sanaa hin beeknetti akkamittiin dhugaa ba'uu danda'a iddoo kanatti garuu miraakilii hafuurri waaqayyoo hojjete Filiphiyoosin dhaqii namichatti dhugaa ba'e hafuurri qulqulluu kana jechuun maal hafuurri qulqulluun afaan namichi sun haasa'u kenneefira jechuudha maaliin dhugaa ba'e namni tokko an Ingiliffa hin danda'u ati waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu jalqabi akka ati afaan kee hin hiikamne hin argita waan hin taane hin dubbatin malee waaqayyoo kadhadhee naan ani waa'ee makeen dhugaa ba'uu barbaada Ameerikaa keetti Awurooppaa keetti Kanaadaa keetti biyya man jiraadhu keetti afaama koo hiike sitti nimaati Ingiliffa miti Ingiliffa irratti Ingiliffa sii kennuu danda'a waaqayyo hafuurri waaqayyoo ati duwwaa waaqayyoo wajjin olii gali waaqayyoon kadhadhu waa'ee Kiristoos dhugaa ba'e ati waa'ee Kiristoos duwwaa dhugaa ba'uudhaaf jireenya kee hafuura waaqayyoo wajjin hin godhu maaltu isa dhiba waaqayyo
Akkeedu wangeela keet waan dubbattaniif hin dhiphatina Hafuurri Waaqayyoo maal taa'e isinii kennaa wangeela jedha. Waa'ee koo yeroo dubbattan dhugaa yeroo baatanii waan dubbattaniif hin dhiphatina Hafuurri koo isinii kennaa jedhameera. Hafuurri Waaqayyoo isinii kennaa obboloota ko. Kanaaf dhugaa baatu ta'a. Okay, inni lammaffaa Hafuurri Waaqayyoo maal hojjeta jireenya keenya keetti? Hafuurri Qulqulluun humna kadhannaa nuuf kenna. Inni lammaffaan. Hafuurri Waaqayyoo jireenya keenya keessa yommuu dhufu Hafuurri Waaqayyoo jireenya namaa keessa yeroo galu maal godha? Humna kadhannaa argata namni. Baay'ee waa'ee kadhannaa yaadaan ture. Waa'ee kadhannaa yeroo yaadu yeroo tokko namni daqiiqaa 5 jilbeenfachuu nama hin dandeenye argitanii hin beektanii kiristiyaana ta'e. Daqiiqaa 5 yoo jilbeenfate maal taate yoo ta'an milla konna nyaataa. Millanna nyaataa jedhama. Milla nyaate miti. Milla kan nyaatetu isa miti obboleessu. Hafuura Waaqayyootu humna kadhannaa keessan keenya. Tokko guyyaa guutuu jilbeenfatee millina dhukkubeen jedhu. Jireenyi isaa adda. Hafuurri Waaqayyoo jireenya namaa keessa yeroo dhufu humna kadhannaa sii kenna. Wangeela jedha wangeela irraa ilaalla. Roomee boqonnaa 8 baafadhaa. Ergaa Phaawulos caafe gara Roomee boqonnaa 8. 8:26 akka jedha. Hafuurichis immoo akkamitti hafuurichi akkuma kanatti dadhabina keenyatti nu gargaara. Nuyi maal akka kadhachuun akka nuuf ta'u akka nu barbaachisu akka ta'u hin beekaa. Eenyu? Hafuurri Waaqayyoo sin keessa jiru maal kadhachuun akka siif ta'u akkamitti akka kadhachuun siif ta'u maal ta'a sii kenna jechuudha. Si gargaara jechuudha. Wangeela jedha. Hafuurichi garuu addumaan isinitti karaa namni dubbatu mul'isuu hin dandeenyeen nuuf kadhataa. Lakkoofsa 27 akka jedha. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif maal taa'e? Hin kadhataa'edha. Eenyu? Hafuurri Waaqayyoo hojiinsaa inni lammaffaan biyya lafaa irratti akkamitti akka kadhachuun nuuf ta'u humna kadhannaa jireenya keenya keessa kaamalee shaakallee dhufnee caamnee dhufnee hin kadhanna jenneennaan daqiiqaa 5 achitti kadhachuu hin dandeenyu. Yeroo tokko namni yoo Hafuurri Waaqayyoo isa gargaare malee obboloos daqiiqaa 5 nan kadhadha jetteennaan daqiiqaa 5 gidduutti Ameerikaa naannoftee kadhatteen fixxa. Hafuurri Waaqayyoo yeroo sirra dhufu garuu waa'ee obboleessa koo Abbayyaa guyyaa guutuu kadhachuu dandeessa. Guyyaa guutuu kadhachuu dandeessa. Waa'ee nama tokko duwwaa. Maaliif? Hafuurri Waaqayyoo maal akka kadhachuun ta'u maal ta'a? Isin beeksisa. Isinitti maal? Hafuurri Qulqulluu jechuun GPS jechuudha naaf. Akkeetiin yaadan GPS nama warri GPS fayyadamtanii beektan. GPS ni asiitii mana koon naqa jedhee mana koon beektan. Keennaani itti gasheennaani GPS ittiin dubbattan. Asiin na baasii achiin na baasiin hin jiru. Makiinaa kee duwwaa qabachuu duwwaadhaati. Marii kee gaasii kee duwwaa tokko xaxxaruudha. Hafuurri Qulqulluu akka godha GPSin asiin bayi achiin bayi asiin gori asitti moraayitii asitti moleefti. Hafuurri Waaqayyoo yeroo si gargaaru akkatti kadhachuun siif ta'u gadi bu'i ol bayi abaluuf kadhadhu cugaarraasaa kadhadhu waa'ee sanaaf kadhadhu waa'ee sakanaaf kadhadhu siin jedha malee akkati barbaadde miti. Hafuurri Waaqayyoo yeroo sirra buufatu obboleesso wanta kadhachuun siif ta'u inni sii kenna inni pati waan kadhattooti. Hafuura Waaqayyoo duwwaan kottu gara koo hidhii kadhadhu. Hafuurri Waaqayyoo hafuurri kadhannaa ganama kana sinirra buufatu. Maqaa Yesuusin laphee keessan keessa galu. Hafuurri kadhannaa yeroo jireenya namaarra dhufu namni kan jedhamu sagalee Waaqayyoo. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Waaqayyoo inni garaa namaa fonqolchee immoo yaada hafuurichaa maal ta'a? Hin beekaa. You see? Waaqayyoo inni garaa namaa fonqolchee beeku. Ati hafuura Waaqayyoo yeroo kadhattu Waaqayyoo garaa kee ilaala. Maaliif? Hafuura isaan kadhachaa jirta.
Hafuurri Waaqayyoo hafuurri kadhannaa si kee hin jiru taanaan amma ganama kana siin kadhadha maqaa gooftaan sinirra buufatu. Namni koo abaluu jireenya kadhannaatu isa kee nyaatame jedhama. Hafuura qulqulluutu isa kee abee jedhaa malee jireenya kadhannaan keessaa nyaatamne. Hafuurri qulqulluu isa kee jiraatennaan jireenyi kadhannaa keessa jira jechuudha namicha kee. Ana miti wangeela jedha ani ankoon haasa'uun wangeelli garuu akkanaan jedha. Namni durii kadhatee hin qubne tokko iddoo tokko geetu kadhannaa isa jibbisiisa. Maaliif beektoo obboloo tokko relationshipiin hafuura Waaqayyoo wajjin hin qabnutu irrachaa deema jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo jireenya keenya keessa hin guunne taanaan jireenyi kadhannaa nu keessaa badaa deema. Badaa deema. Ituma beekin namni maal ta'a deema? Gogaa ta'a. Kanaaf har'a hojiin hafuura qulqulluu inni lammaffaan maal godha jireenya keenya keessatti? Humna kadhannaa nuuf kenna. Ergaa Phaawulos caafee gara Yihudaatti mee baafadhaame ergaa Phaawulos caafee gara Yihudaatti. Ergaa Yihudaa jechuukooti. Dhiifama Phaawulos caafee miti. Yihudaa. Ergaa Yihudaa. Ergaa Yihudaa boqonnaa tokko. Yihudaan waan ishee tokkuma waan taateefi chaaptariin ishees waan waan ishee tokkuma. Kanaaf dhiifama. Yihudaa ergaa Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 akka jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsuma 20. Wanni tokko duwwaa qaba. Chaaptarii tokko qaba. Ishee matu ergaan isaa tokkuma boqonnaa tokko dhaa fudhadhaa lakkoofsa 20 dha. Injiru kana booda boqonnaan lamas injiru. Lakkoofsa 20. Ergaa Yihudaa lakkoofsa 20 akka jedha. Tokkuma jechuudha. Isin garuudha mucoota koo amantiin keessan isa hundumaarra caalu qulqulluurra dhaabbadhaatii cimaa hafuura qulqulluun geggeeffamuudhaan maal taa'e kadhadhaa. Ilaalaa isin garuu mucoota koo amantii keessan isa hundumaarra caalu qulqulluurra dhaabbadhaa cimaa. Amantii keessan irratti isa amantan irratti Kiristoosin isa amantan cimaa dhaabbadhaa. Achi hoo hafuura qulqulluu geggeeffamaati maal taa'e kadhadhaa. Hafuura Waaqayyoon geggeeffami kadhadhu siin jedha sagalee Waaqayyoo. Yihuudaan immoo ergaa isaa keessatti amantii keessanitti cimaa hafuura qulqulluun geggeeffamaati kadhadhaa. Hafuurri Waaqayyoon namni yeroo guutamu maal ta'uu jalqaba? Hafuura qulqulluudhaan geggeeffame maal ta'uu jalqaba? Kadhachuu jalqaba. Amma ishee tokko abbayyaan amma akka kanaatti hin kadhadha deennuuf mana isaati. An akka kanaatti hin lallaba deennuuf. Isheen akka kanaatti sagalee koo baafadhee akkas godhee inni immoo meeshaa akka kanaatti taphadha deennuuf. Hafuura Waaqayyooti. Itumaan beekin hafuurri Waaqayyoo waa'ee namaa waamtanii kadhatu ishee tokko. Anamma ishee tokko halkan sin kaasama hafuurri Waaqayyoo shagala akkasii qabdu ta'e hin beeku. Itumaan beekin irriba keessaa dab jettanii makaatu. Maal godha gaaroo sana hafuurri Waaqayyoo? Ka'i kadhadhu siin jedha jechuudha hafuurri Waaqayyoo. Ka'i iyyi siin jedha. Abjuu keessa waa'ee namaa argitanii kaasanii kadhattu. Hafuurri Waaqayyoo akkasiin kadhatan. Hafuurri Waaqayyoo humna kadhannaa namaaf kenna obboloota ko. Hafuura Waaqayyoon namni yeroo guutamu inni jalqaba waa'ee eenyu dhugaa ba'an jedhe? Waa'ee Kiristoos. Inni lammaffaa maal ta'a? Humna kadhannaa argata. Kan argata jechuudha. Namni yeroo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu. Efesiyoon boqonnaa 5 nan fixa. Ergaa Efesiyoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee nan dubbisa akka jedha. 5 Phaawulos kan caafe ergaa Efesiyoon boqonnaa 5. Egaa attamitti akka deddeebi'uun isiniif ta'u akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka orrogeessotaa malee akka orrogeessota hin taanetti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kennametti ituun darbin
Inda barsin ittin hojjedha. Kanaafu jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee maal hin ta'inaa? Wallaaloota hin ta'inaa. Yaa saba Waaqayyoo jaalalli Waaqayyoo hafuura Waaqayyoon akka nuun guutamnuudha. Jaalalli Waaqayyoo waa'ee Kiristoos akka dhugaa baanuudha. Jaalalli Waaqayyoo waa'ee humnaa kadhannaan akka guutamnuudha. Maaliif kadhadhaan argattu balbalas rukutaa isinii banama. Kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaaloota hin ta'inaa. Dhugaatii machiidhaan of hin wallaalinaa. Isaanis maal hin ta'inaa? Of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluutiin guutamaa. Qooda maalii? Qooda dhugaatii dhuddanii waan Waaqayyoof hin taane hojjettanii Waaqayyoon gaddisiistan jireenya keessanis miitanii maal taa'edhe wangeelli? Hafuura Waaqayyoon guutamaa. Hafuura Waaqayyoon guutamaa. Yeroo hafuura qulqulluun guutamtan immoo qooqa garaa garaatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiin ol harkaa fuudhaatii garaa keessan keessatti faarfachuudhaan galata gooftaaf dhiyeessaa. Lakkoofsa 20. Yeroo hundumaa waan hundumaatti maqaa Waaqayyoo keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo Abbaadhaaf maal ta'a? Galata galchaa. Kun yeroo hundumaa. Yeroo maali? Yeroo dhukkubni hin jiru. Yeroo jireenyi isinitti tolu. Yeroo waan hundumtuu mana keessan keessa guutu. Yeroo waan nyaattan argattan. Yeroo waan dhugdan argattan. Hin jenne Waaqayyo. Yeroo hundumaa namni hafuurri Waaqayyoo jireenya isaa keessa jiru. Ta'es ta'uu baatus maal godha jechuudha. Yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffata. Hin faarfata. Ulfina Waaqayyoof laata. Hafuurri Waaqayyoon namni guutame kana ta'a obboloota. Ganama kana gaaffii isinii qabu. Hafuurri Waaqayyoo jireenya keessan keessa jira? Hafuurri Waaqayyoo jireenya koo keessa jira? Jireenya keessan qabateera? Hafuurri Waaqayyoo jireenya namaa keessa galeennaan namni maal ta'a ni jalqaba? Inni raaffatinaa ishee kan dhugaa baatuu ta'a. Inni lammaffaa maal ta'a? Humna kadhannaa argata. Isa taanu immoo torban dhuftutti fufna.